Akkam jirtan dhaggeeffattoota hordoftoota fayyaa tiyuub akkam jirtan naguma jireenyi jirra kunoo har'a waan tokkoon isiniif himuu barbaade foolii miilaa badaa ittisuu ni danda'ama. Haala tamti danda'amu maali? Karaa kamiin akka danda'amu waan tokko isiniif ibsuu barbaade. Isaanis karaa torban ittisuu ni danda'ama. Isaan keessaa tokkoffaa hanga mee waliin ilaallu. Isaan dura chaanalii keenya subscribe, share, like, comment godhuudhaan nu gargaaruu dandeessan. Karaa gaafa deebii keenya kan deebinu yommuu ta'u, erga miila dhiqannee booda miila keenya lafa keessa qabnu haa xaa'uu qabna. Kunis seelota gogan yookaan kan du'anii baakteeriyaa yookaan kan akka baakteeriyaa miilarraa of balleessuuf jechuudha. Inni lammaffaa bishaan ashaboodhaan bulbullee miila keenya itti dhiqachuu yookaan googsinee bishaan biraa itti hin dabalin googsinee dhiisu. Maaliif jennee bishaan kaan normaali waan ta'eef ashaboon achirratti jarmoota yookaan baakteeriyoota achirra jiru waan ajjeesu waan ta'eef innidha. Inni sadaffaa immoo miila keenya gogsuu qabna. Kunis baakteeriyaa jiidhaa wal jaallatanii akka carraa hin arganneef saniif gogsina jechuudha. Inni afuraffaa anti-spect yookaan dafqa ittisa kan yeroo baay'ee bobaa keenyaaf fayyadamnu miila keenyaaf fayyadamuudhaan akka hin dafqine ittisuu ni dandeenya. Kunis jiidhina balleessuu kan akka baakteeriyaa waliin horre godha jedha. Inni shanaffaan maal ta'e jechuudha yookaan daakuu yookaan paawudarii beeking soodaa bishaanitti naquudhaan miila keenya ittiin dhiquu. Kun alkalaayinii yookiin beezii waan ta'uuf baakteeriyaan irra miidhaa gaha isaan irra jechuudha. Inni ja'affaan immoo vaayingaar kan jedhamu jira kan bishaan bulbulan yookaan kan akka waaggaarii kan jedhan jechuudha. Bishaan walitti makamuudhaan isaanis asiidota vaayingaar kan jedhamu kun keessattuu gargaaruu ni taasisa jechuudha. Inni torbaffaan kaalsii yeroo yerootti jijjiirrachuu yeroo boqonnaa fudhannu kophee baaqee yookaan sandalii kaawwachuu yeroo tokko immoo dhiqachuu isaan kana fakkaatan fa'aadha. Yeroo biraa proogiraama biraa yoo hordofuu barbaaddan koomeentii irratti na barreessaa waan barbaadan isiniif dhiyeessa. Galatoomaa.